abdii xayyabaaqoo duraan dursee isinirraa yaa zaaraa dhufteetti zaaraa xirinyi zaaraa yaa zaaraa dhaggeeffadhu takkaa maqaa kee dhaheen beeku yaa ummata gidduu deemtee yaa ummata walitti naqxu yaa ummata maqaa ummata arsii nyaachiftee yaa intala xirinyi bakka tidhattee hundi ummanni wal dhabuu ummanni wal tuquu waan ati kaleessa barreessite yaadan namni si taasifaa namni si ilaaleera dheengaddaa Haydarii fi Haydar miskiin takkaa namaa walitti bu'ee hin beekne yoo arrabsan illee deebii namaa deebisuu hin beekne sababa kee jechuudhaan Kadir martuu walitti natte dhiifame wallaahi isa dhugumaan si jedha zaaraa yaa ajooftu nasiin jedhe yaa dullattii waggaa 18 biyya Arabaa jiraattu President Mamme isin Kamal galchuuf taate Jawaar Mohammadin walitti naquuf kaleessa maal jette lakka nuti warri maali jawwee keenyaaf intina keenya malee jara bilxiginnaatti makamee hin feenu dhaggeeffadhu kun qabxii guddaa gattee jirta jechuudha lakka isin President Mammeen akkanatti of gabbuusuu qabdanii ta'a akka gara dummaa keetti General Kamal bilxiginnaa ta'ee jechuudha kanaaf ani durii kaasee jibbeeroonaa barreessatu siin deebifneef kabaja siin orginuuf kanaaf jechuudha amma haddaa jalqabdee dhaggeeffadhu yaa Oromoo haddaa jalqabdee ati liivii waraabnaan Facebook irratti waan tokko barreessinaan Oromoo kamiinuu tuquran guruupii keessa nama walitti naqu Aram President wal lolan gochuu Kadir martuuf Haydarii walitti naqu anaaf tolchaa walitti naqu anaaf aslii kan walitti naqesi birraa gammadiif jechuudha ummata kan walitti naqu gandaaf ganda amma immoo Jawaarii fi eenyutu dhufte Jeneraal Kamaltu dhufte milkooftu haddaa jalqabdee laayivii waraabiin kun ajjisa kooti haddaa jalqabdee Zaara President Mamme labsii dabarsanii jiran Zaaraan achi haddaa jalqabdee laayivii akka waraabni ajajanii jiran namni kun itti gaafatama Presidentii paartii waan ta'aniif ergaan kun darbuu qabu. An lubbuun balleessa sababa kee Mammeenaan hin jedhanii sin jedhe. Lubbuu balleessa? An akka Jawaariya. Namni lubbuu balleessu akkamitti gabbuu yasiin haasa'uun dubbiin kee jabduu jechuudha. Haddaa jalqabdee laayivii waraabee dhaabban hin barreessu. nama ajjeesaa waan qabadhaa kaa dubbii dhufe maaltu nama ajjeesisaa ga'eemu ኧረ ፕሬዝዳንት ማሜ እንደዚህ አይዋጣም እናት ኧረ እሱ ምንድን ነው እናታችን ዱፍቴ ብዬ አረባራ ዱፍቴ ግዱ ገል ijoolleen isi cacaalan jarrifatiya malkiin jettu beekumsaan jettu ilaalcha ኧረ ፕሬዝዳንት ማሜ እንዲህ በንዴት ማንም አይሳመውትም kanaan dura waa'ee tiishartii gurgurtaa irratti waa'ee tiishartii nadhii gammadaa irratti biyya Kaayiroo irraa tolchaaniif tamaamitti argan irratti akkana lolaan namni isin dhaga'uun jiru pirezidaantii keenya lolaan hin ta'u yoo gorsaan ta'e malee isin itti gaafatamaa paartii waan taataniif hin lolina pirezidaantii maal taatan jibbaanis jechuudhaan ummata arsii irraa hiddaan qabdan isin General Kamal galchuu waan arrabsuu barbaadan qofaaf nuti arsoomaa jennee sin deeggarru nuti arsoomaa jennee maayessa abbaa keeti beekte arsoomni illee mulqitanii waa'ee arsoomaa eessaa beektaati nu arsoomaa jennee sin deeggarru General Kamal wallaahi laazim General Kamaliin dur ila namoonni General Kamal arsoma jannesin deeggarru nuti arsoma inni oromummaa wallahi oromummaa sin beektanu arsummaa immoo kan hiddaan jechuudhaan jibbitanu isin maaliif nuti arsiidha jettanii beektu sooshaal miidiyaa irratti nuti maali jettume nuti baale jettanii jechuudhaan ummata oromoo waggaa meeqa jechuudhaan jiru nu baale malee arsii miti jedhee kan sooshaal miidiyaa irratti kan dubbataa jiru waggaa meeqa guutuu maal rakkoo qabaree nu baale yoo jedhan rakkoo qaba Baalis arsiinis tokko Oromoodha hundu rakkoo qabu. Era pirezidaantii ishee bonnaat. Arsoomni yawwaa waan ta'aniif miskiina waan ta'aniif siigalee
Al tokko mee